Videoon anarra qabadhee dhufe maal qabattee dhufte jechuuti dandeessu. Videoon anarra qabadhee dhufe keessummaa ajaa'ibaa qabadhee tan dhufe keessummaa korraa immoo jechuudha. Yaada wayii nuuf qooduudhaaf istiidiyoo koo keessatti argamtee jirti. Yaada shirra akka waa barattanii fi muudannoo shirra akka waa barattanii fi qabadheen kara keessan dhufeen jira. Sababii isa namni tokko muudannoo ofii gaafa namatti himu tarii nama biraatiif barumsa ta'uu danda'a. Tarii nama biraatiif of eeggannoo ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas zim jedhee namni kan muudannoo ofii dubbatu yookiin waan keessa darbe wayii kan dubbatu zim jedhamee miti jechuudha. Tarii namni tokkorraa barata kan jedhamudha. Sanaaf iyyuu keessummaan kiyyaan muudannoo jireenya ishee keessatti ishee muudatee siniif qooduudhaaf kara istiidiyoo kiyyaatti dhuftee jirti. Maqaa ishee yoon isinii himuuti baadhee isheenuu maqaa ishee in ibsatti jechuudha. Kanaaf iyyuu karuma isheetti kallattiidhaan isin dabarsa. Turtiin keessan hanga dhumaatti haa ta'u sababii isaa viidiyoo hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattanidha kan isiniif galuutii danda'u waan ta'eef kanaaf iyyuu hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Like, subscribe, comment yoo isinitti tole share gochuuti hin dagatiin isiniin jechuutiin jaaladha. Turtiin keessan ishee wajjiniin haa ta'u. Ashamaa harka fuuni jaalatamuu fi kabajamuu maatii chaanala kana kan taatan mara keessaniif nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Anaa dhufuu baga nagaan dhuftan nooraa manni mana keessan. Anillee mana kanaaf keessummaa isinis akkuma koo keessummaa warri taatan gara maamila kanaa laayik gochuudhaan akka dabalamtan jaalalaaf kabajaan sin gaafadha. Keessummaa gootee mana kee keessatti carraan alaachuu keetiif haadha koo guddaa galatoomisin jecha. Oroon eenyudha? Eessatti dhalattee eessatti guddatte? Gaaffii poolisii kumaatama na gaafattee jirti. Agadhumaatti akkana wajjin turtan jaalalaaf kabajaa sin gaafadha. Oroon Orootu 44 jedhamti maqaan chaanala kiyya. Botaan dhaloota kootii Shawaa yookiin immoo Amboddoo jedhamu baadiyyaa isaa keessatti dhaladhe. Achumatti dhoqqee haraati buna maazarii kootii danfisaatiin guddadhe. Ganja baadhee immoo gara biyya ambaa kana keessatti malee abiddi biyyoota arabaa bis godhenne gubaatii jira. Ammaaf Duubaayin jiraadha. Biyyi maqaadhaan guddoo garuu hojii isheetiin baay'ee xiqqoo taate lubbuu dhaloota baay'ee biyyatti dhabaa jirru. Biyya Duubaay keessan jira. Muudannoo ijoollummaa keetii kan yoomillee hin dagannee fi muudannoo biyya arabaa jedha. Muudannoo ijoollummaa kutaa 3 keessa taa'ee gonaaddisa wanti kuninna. Kanaan durallee mana wayiirratti dubbadheen ture. Kutaa 3 keessa odoon barachaa jiru akkabaabii afaan Oromoo fi saayinsii naannoo kan nu barsiisu barsiisaa qabna turre. Kutaa 3 ganaa xiqqoo dubaruma geessedha harma akkas duuba kanallee hin baafne. Cubbuun dubbanne garuu nafee jechuudha. Qoosaa odoon taane shamarri xalayyaan oo barreeffamuun qaamni ishee ilaallamee haala saniini ulaagaa shamarran eerumuu geessellee guunne dhugaa dubbachuudhaaf qaamaan illee jechuu barbaadeetani xalayyaan naa barreeffame daftara keessa naa kaawwame odoon argiin mana barumsaa keessatti na yalaa bu'achitti dubbisanii kukkutanii maqaan ol fakkaatan hin jira waan ta'eef maatii koo bira hin geenye warrachi keessaa beekanii jaallifame yeroo lammaffaa gaafa naa dhufullee fudhachuu dide. Xalayyaan jaalalaa maal akka taate hin beeku. Jaalalumtu maalidha? Maqaadhumti jaalalaa yeroo jalqabaaf hin dhaga'e wakka kiyyaa jechuudha yeroo sanitti. Yeroo sadaffaa gaafa deebi'ee naa dhufu hiriyoota lama qaba. Isaan wajjin mari'annee dubbifne kukkunnee gahe. Amma faazarii koo bira qaqqabe ganama yeroo hundumaa yeroo barumsa barii baradhu ala ba'een bishaan waraabeen mana barumsaa deema. Manni barumsaa sun dhiyoodha. Maazariin ganama barii kaatee biddeen tolchiti. Qoraan falaxamee jira goggogaa kana jechuudha barzaafi dhugaa rabbii ani jireenya koo keessa dabaddaba akkasii dabaddabamee beeku. Qoraan falaxamaa jiru maazariin kan ittiin tolchitu faazariin qaxqaxxi godhee na caccabsee lafa na kaa'ee rukuttaan rukutamee dhuguma fooniin na cite turenna mana marfee keessa na geessanii akkamameeti kanaaf fayyamuu danda'u kanan dagadhu. Mana barumsaa keessa torbee lama faazariin kun barattu jedhee na dhoorgee kana kutaa 3 barachaa jira laala afaan Oromoo abbaa caadayyuun xumurre duriyyee cimtuu naan jedhani mana barumsaa keessatti narra bashate qonan kolfa akka ammaa kanaa miti. Torbee lama eegana dhoowwani booda daa'imti mana keenya barumsaa keenyaa dhufee mana barumsaa keessatti amala akkanaa hin qabdu adeemtu jedhanii faazariin kiyyaa warra xalayyaa barreessis xalayyaa barreeffame malee wal tuttuqaan kun hin jiru
haa ta'uuti dabaddabame seenaa xalayyaa jaalalaa irratti hin dagadhu yoomillee faazarii kootiin agaammaa anaaf keessa kooti goona addisa yeroo jalqabaaf na dabaddabaan saqaa mana kute dhiirallee gasii booda dhiirri hundi kan na dabaddabsiisu natti fakkaata amma kanan baradheetinna janaayyuu nan sodaadha jechuudha dabaddabaa sanirraa kan ka'e. Lammaffaan mudannoo biyya arabaa keessaa yuutuubii irra eegan dhufe mudannoo barnoota isiniif ta'a. Hiriyoota baay'ee qabna walitti dhufna keessatti ijoollee 3-4 maqaa isaanii hedduutu akkanitti dhiyaadha hedduutu akkan isaan jaaladha nan abdadha rabbii gaditti bakka akka lubbuu kootitti namoota nabdadhuu fi namoota jaaladhu ijoollee 3-4tu jira turanii hiriyoonni ani ati hiriyaa kooti jettee nama tokko yoo yaadde namni tokko immoo akkasuma hiriyaa nama biraa ta'a wal keessa jirra waan taaneefi yuutuubii kanarratti ol deemu chaanaala tokkoffaa Oorotu 44 montaajii taasise chaanaala lammaffaa yeroo jammaru uskaadhaan guddate maqaa namoota beekamtiitiin guddate chaanaala sun dhugaa dubbachuudhaaf guyyuu yuutuubiidhaan guddate namni quba hin qabu chaanaala sun banamee torbee tokko keessatti chaanaala koo maatii 1,000 horate viidiyoo tokko irratti jechuudha haala saniin guddate beekee osoo hin taane maqaa sun guyyuun eenyu akka ta'e odoon beekiin maqaa sanirra kaawwadhe garuu akkasumatti immoo akka carraa ta'e itti fayyadamee chaanaala lammaffaa guddise jechuudha yeroo san gaafa isaa dhagaan ijoolleen Oromoo baay'ee isaanii narratti ka'anii turan diskilaayikii fana godhan yeroo sana kanan hin daganne sammuu koo keessa nama barsiisaa ta'ee iddoo guddaa qabuuf naman baay'ee kabaju naman baay'ee jaaladhu namaan hin madaalchifne mudannoo yuutuubii kanarratti na mudate sabboontuu leessa maqaa ishee rakkoon qabaanaaf ishii guyyaa takka nutti duullame ragaa sobaa nurratti ba'anii kan rabbi tokkichi beeku diskilaayikii ani hin dagadhu jechuudha baay'ee kanan boo'ee hojii jechoonni hin dubbadhu agan hojii yuutuubii dadhabutti bakka hin jiramti nama baay'ee abdabtuu fi akka ija keetti ilaalturraa jechi hin taane yoo sitti darbatamu yookiin bakka hin taanetti yoo si geessanii nama san malee jireenyi waan hin jirre waa gochuu waan hin dandeenye fakkaata namatti garuu dubbiin akkasii miti. Mudannoo waa'ee yeroo diskilaayikii san irratti akkasuma ijoolleen haarii inaaffaa walirratti kaan irratti inaaffaa jedhu inaaffarraan kan ka'e duulan irratti duulame tokko hedduu takkan gaddaa viidiyoo dheeraa waraabanii duubatti deebi'ee yoo dhaggeeffadhu viidiyoo sanaa warroonni viidiyoo kana hin jirti ijoollee sun waan taateef suuparchaatii namaa guuttamu namoonni tokko guddinni sooshaal miidiyaa kanarratti carraadha dandeettii nuti hojjedhu jechoota nuti dubbannu yookiin immoo wantoota amansiisu namni tokko yoo gara kedhu waan sitti amane tokko hubatee dhufa waan ta'eef kuni hireedha jedheetaan furaadha. Galata waaqayyoo an akka yuutuubii kanaatti waggaa 2 ol taa'ee jira ijoollee baay'ee biradhee jira ijoollee baay'ee wajjin jaalala guddaadhaan jirra garuu hiriyoonni sunis hin beekani warroonni sun beekanii garuu barsiisaa jedhan ijoolleen baay'ee barsiisaa jedhan barsiisaa sana maqaan dhawanii barsiisaan dhalootaaf fakkeenya barsiisaan dhaloota qajeelchaa barsiisaan dhaloota ijaaraa barsiisaan tokko garuu tokko ol kaasee tokko gadi buusaa kan guddattes mataa keessa dha'uu barbaada mudannoo kana hin dagadhu jechuudha yeroo duulan irratti duulan mudannoodha kunillee baay'ee nak dinqee keessa jaalallee meeqa jaalattee jaalalli si qabee beekaa sooshaal miidiyaa irraa eenyu jaalattee naan jettee eenyu jaalattee dhugaa nama jaaladheen beeka sooshaal miidiyaa kanarraa isuma dhugaa dubbachuudhaafi baay'ee kanan hin daganne feesbuukii irra akkan feesbuukii haaraa ta'e as ba'e dhaalataa jimmaa kan ta'e tokko baay'ee mala qabeessadha koomentii karaa dubadduu tokko taphataa koomentii duratti tokko hin beektanoo ta'e shaangullitii darbachuu lubbuutu jira hedduu takka koomentii taphanne turre karaa duuba namoonni baay'ee keessaan dhufanii na jeequ namoonni baay'ee narratti barreessanii garuu mucaan kun keessaan dhufee nan dubbisu karaa duuba waayoon gallakkisu tokkoffaa dhufee naa barreessa waayoo gallakkisu tokkoffaa naqee barreessa garuu keessaan wal sodaanna akka warra budaa jechuudha. Waggaa tokkoo fi waan ta'ee eegee waggaa lammaffaa feesbuukidha wajjin taphachuu jammarretti halkan guyyaa tokko hin dagadhu beeruutiin jira yeroo sana halkan keessa sa'aatii 9tti feesbuuk irra jira maal hojjetta sa'aatii yoo narraftu isa jirta mucatti naan jedhe gaafa inni jecha kana naa barreessu bakka bakkuma seenuu wallaalee halkan gammachuudhaan lafa dhiite bakka halkanii fi guyyaa yaada koo keessa jira ture mucaan sun bakka inuman jaaladhe dhaqeen gaafadha dhaqeen dubbisa dhaqee dubbisuudhaaf sodaadhe
itti machuuf dhaqee hundi bisiman si jaaladhin jedhani baay'ee kana gaaffii humna natti ta'e waggaa tokko waan ta'e keessuma kootti madaa'aatii baadhee deemee waggaa tokkoo fi walakkaa akkas waggaa lamaffaatti gaafa dhiyaannuuf moosaa dhufee na dubbise biyya Suudi Arabiyaa keessa jiru natti mee akkasitti biyya dhaloonni koo jimma Suudi Arabiyaa keessa jira akkas jedhee seenaa sanatti mee mucaan kaleessa lapheen kiyya na dhaabbattee sif jedhuuf koomentisaa waan inni gallakkise moo hin gallakkifne 90 seenee ilaalu meeseejii nama naa seenu isa moo nama biraati jedhee gaggabee dhaqee messengerii keessa seenu gaafa mutaa dhaloota isaa dhaga'uu fi gaafa inni barreeffama na barreessu fedhiin ani dura keessa kooti isatti dubbachuu isa arguu hawwii qabu sun bakkuma dhaquun nafe na keessaa badee just normaalii hiriyoota koo warra kaanii natti fakkaate dura jaaladhe jedheen baay'ee sodaadhe garuu hanin jaalanne jaalala ijaa na qabe isa sobaa osoo hin taane seenaa dhugaadha seenaan kun jechuudha baay'ee tokko na ajaa'ibe armeetiyyatti madhee baay'ee bareeda waan jetteen seenaa kana akkasin ta'e bari jedheeni armeetiyyatti madhee anaaf maaziriin ta'e hiriyaatiyyadha seenaa kana hin dagadhu oduun osoo na dubbisuu baate mucaa san jaaladhee naqee madda ta'e akkasumatti gubadhee hafa ta'e ammallee anaaf gaaffiidha biyya lafaa kanarraa maal jibbitaa biyya lafaa kanarraa osoo ol kuffisuun jiraachuu baate dhugaa rabbii ol kuffisuudhuman jibbe kan guddate tokko osoo isa guddate kaasee osoo wal kuffisu olumaa galatti osoo walirratti naafuun jiraachuu baate dhalli nama kan qabutti odoo gammadaa ta'ee jiraate ana gammachuu kooti inaaffaan jibba biyya lafaa kanarraa biyya keeti maal hawwita biyya keeti osoo maal gootee jaaladha biyya ofiitti namni maal hawwa nageenya bilisummaa dhaloonni baay'ee oromoo tokkummaa oromoo bilisummaa hayyoonni keenya kumaatamni bilisummaa osoo hawwanii bilisummaadhaaf odoo eebotanii lubbuu kumaatama argine hayyoota keenyaa miti kichuuwwan biqiltuun biyya lafaarraa hin bilisoomne jettee odoo faarfattu tokkummaa odoo faarsitu lubbuu kichuu baay'ee dhabne osoo waa gochuu danda'e oromoodha bilisummaan fida osoo gochuu danda'e nageenya boora'ee dhaloota keenya kichuutti lubbuu dhaloota keenyaa kutaa jiru kan nyaachaa jiru balleessa warra walajjeesuu fi warra lubbuu namaa dhangalaasaa oolan bilisummaa nuu jiraate mirga kee kabajjee mirga namaa kabajjee jiraatta tokkummaadhaan jaalalaan nageenya dhabamee tokkummaa dhabamee kana osoo hin danda'e fideen nu gidduutti oromiyaadhaaf raabsan ture garuu hin danda'u hawwiin koo bilisummaa fi nageenya Itoophiyaa oromiyaa lammii keenya dhiiga isaanii dhabaa jiraniiti hawwii biraa hin qabu baay'ee kan nama ajaa'ibu umuriin kee meeqaa amma umurii shamarranii gaafatamee beekaa yoo na laaltu fa waggaa 30 ka waggaa 65 sitti fakkaadha ani kan jedhu naa gaafadhaan tala kana obboleessa ishiitti na gurguruudhaaf jirtu koomentii jalatti maaliif akka ishiin na gaafatti umurii kiyyaa warri koomentii jala deebisu karaa keessaa setti malee sooshaal miidiyaa irratti inni sababni isaa ganaan barbaaddachaa jira dulloomte jedhanii manatti na dhiisan ani waggaa 32 sarraan kanaaf immoo sin gammata yeroo baay'ee shamarri umurii ishii hin himattu jedhan maaliif galata waaqayyo fisfis godhee nyaadhe jira bara walitti kaanii waan nyaatti bayyanatiin birrii 100 gale osoo hin taane bara bayyanatiin saantiba 50 shilingii jechuudha saantiba 50 shilingii dhaame birrii tokko donguutiin shiroo nyaatan san barsan keessan dhaladhe bara dargee jira lakkaa qaqqaba waggaa 32 ol 32 akkas naamnatti fakkaate baay'een keessan akka loltan nan beeka keessattuu warri faaxotaa jechuudha maaliin maqaa nu nyaatte jechuun keessan hin oolu ani maqaa sin hin nyaanne waanuma jirtu dhuguma jirtu niqichuu dubbadhe kan keessanis jalatti naa barreessa sababni isaa
dhugaa jirtu walitti maatii deemuutu murteessaadha, barbaachisaadha waan ta'eef. Dhuma irratti dhaamsa shamarran biyya Arabaatti maal qabdaa? Ati mudannoo qabdaa? Mudannoo biyya Arabaa keessaa akka shamarrummaatti hin qabu. Mudannoo gizee tokko maalan godhee peestaalii walgalchinaan jette kurchuu peestaalii jechuudha. Darzana isaa birri 150 bitan birri Duubaay keessa jechuudha. Walgalchisa ishiin naan jette gati naan jette jedheen dhaqee qoshaasaatti gate. Mudannoo shamarran gola keessaati kuni. Ijoollee keenya biyya Arabaa keessa hojjetan dhaamsanii qabu. Yeroo baay'ee shamarri biyya Arabaa saalbaaja malee maal qabdi nuun jedhan. Kanaaf wanti nuti gochuu qabnu shamarran guduunfattuu ta'uu qabu. Dhaamsa biraas hin qabu. Guduunfattuu fi kutattuu ta'a. Kaayyoo manaa baataniif hin dagatinaa. Kiyyaa akka guddaa galatooma. Hundi keessan waan na wajjin turtaniif galata guddaa isiniif qaba. Jesus